Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkan hordofaa jirtan OMN qophiin immoo qophii ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1441ffaadha. Isa sababeeffachuudhaan gaa qophii ayyaanaatti kan isin biraan ga'aa jiru. Hordoftoota amantaa Musliimaa hundaan immoo irra deebi'uudhaan ammas Eid Mubarak isiniin jenna. Keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadha namni isiniin jedhe kun. Hamzaa Booranaati gaazexeessaa fi qabsaadha. Mee isa faanas turtii taasifnu kana hanga xumuraan hordofaan affeerraa keenya ammas irra deebi'uudhaan Eid Mubarak isiniin jenna. Hamzaa بقيتي سجى عيد مبارك سنجدة. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قالتهم أن ديسته فكسمس ميديان كنا أو من اللين قالتهم أيانا قاري هندما كنا فاتوا ربي سومنا كنا هنا اللي الرجالتي ودا كنا اللي نراك إبلو ومتا كنا بقى كيسان بقى ولينجين نجنا. هيا همزة ميجا يرون كونو كان موجيان كونجا عيد توراكن كيف أشمر رأي قالوا إذا يروبي كيتي دبرسيتو إيرو مرتاعة الاتيادة ما إرجبي كيت أفتى إذا كم دبرسيت جرتا كيستوم إني برنا لبي كورونا فيروسي ولي ورقبتي أكاتان تدبرسيت جرو تيك إيرو برا مرة أدا سي في موجا ميرد تيك أبغى دندا ميرا كم تين كابو جرتا قالتوا ميول فادو وان إذا كان يوقفتو إني akkaataan inni ittiin kabajamu ni beekama. Ana biyya kiyyarraati Booranaa irraa haga godaanee Booranaa illee yeroo ture irraa jalqabee bifa argitee namni musliima maatii musliima waliin akka gaarii dabarsutti idan dabarsine yoo gara Finfinnee godaanee dhufellee qofuma ture. Iidota shanii biyya keessatti dabarsee iidota sadaan tokko gara Booranaa kanatti dabarsee haalli turellee gaarin turre namni akka kiyyaa maatii hin qabne namni maatii waliin iidu ooltuun qabdu hariyyoota wajjumaan ooltaa mana namaa ooltaa dan yeroo Finfinneetti dhufellee maatiin hin jiru qofuma mi'a iida kana kitaabarraa fi namootarraa fagootti argamalee guddoon beeku eegisanii biyya alaa bahee biyya alaa immoo waggootni torba iidachi dabarsinee yeroo jajjabduudha. Amamu waggaa dabarteedha yeroo dhufne maatii ijoollee wajjin ayyaana ooluun anaa fi waggootas darban 12 kana keessatti inni bareedan dabarse iida waggaa darbeeti jedheen biyya kiyyatti dhufee maatii kiyya wajjin ijoollee kiyya wajjin nama argitee an qabu dhihaataa kiyya wajjin akkasumas biyya kiyya keessatti bakka jaaladhutti inni an dabarse kan waggaa darbeeti. Inni waggaa kana akkuma ati argitu kana atu ammoo beeksistu walirraa fagaadhaa iida keessan kabajamudha. Hedduu waan nama yaaddeessu. Guyyaa gammachuu kana hawaasni keenya akka hin dagannee fi walii dhufuun sa'aadaa keessa waan jiruuf. Rakkichuma argisiisuu fi dhibeen kun argitee iida barana kana keessatti ramadaana yeroo kamuu hirra yaaddeessaa ture. Ramadaan argitee masgiida miilli namaan dhanne taraawiin salaanne. Tahajjud argite jamaadhaan hin salaanne inni kun ummata keenya keessatti illee miira addaa uume jira. Inni barana namni walitti dhufee ollaa walitti dhufee waliin qalatee waliin nyaatee waliin bohaaree firaa fi biyyarraa biyya walitti deemuun sun kun hin jiru baran akkuma addunyaa guututti balaa nutti dhufteedha. Akkuma balaan nutti dhufte saniin immoo kunoo iida kabajaa jirra ayyaana kana. Maatii kennallee immoo alhamdulillah marsaa lammaffaa fi ijoollee kiyya wajjiidhaan iida kabajaa jira waan hedduu nama gammachiisudha. Gama kanaan wanni immoo argitee akka waliigalatti addunyaa yaaddessu kun iida argitee bifa durii beeknurraati adda taasisee jira. Yaaddoo hamtu keessa jirra ammallee rabbi nurraa kaasu. Amiin. Meeqa yeroo biyya turtes ayyaana iidaa kana xiqqooma dhandhamte akkuma jette kallattii garaagaraatiin kitaaba fi namootarraa waan dhageessuun alatti jechuudha. Haa ta'u urgaan ayyaanni yeroo baay'ee biyya keenya keessatti qabu fagaatanis waan hin irraanfatamnedha. Hanga su'aatis osoo sirriitti dhandhama isaatis dharaa isaatis hin ba'in deemtee biyyaan baatitti hoo ayyaana akkamitti dabarsutti turte? Keessattuu immoo ati haalli itti jiraachaa turtes xiqqoo namootarraan adda ture. Sanbooda bal'inaan itti dhufna mee iiduma irratti akkamitti dabarsaa turte biyyaan baatitti? Wanni gammachuu irraa argannu tokko jira biyya alaa biyyaan ture biyya argitee kabajamtuudha.
kabajamtuu jechuun kiyya biyyoonni kabajamtuu lamaan keessatti argamanidha. Saawud Arabiyaa, Makkatal Mukarramaa fi Madiinatal Munawwaraa. Bakkoonni kun bakka argitee qulqullooftuuf kabajamtuudha. Nama tokkoon guyyoota iidaa irratti argitee fiiddee masaajida kanarratti jamaa hojiidhaan salaatuu dandeessaa. Uummata addunyaa wajjinis. Addunyaa hojiidhaan salaatta. Inni kun waan hedduu si gammachiisudha. Maalinnaan bakkoota san namoonni hedduun hin hawwan malee argitee carraan argatan deemuu hin danda'an. Gama kaanidhaan immoo waggoonni inni biyyoota alatti dabarfamee idni maqumisaatunuu guyyaa gammachuuti. Idni namoota akka kenna biyya alatti dabarsaniif keessattuu biyya akka Saawud Arabiyaaf idni namoota akka kenna kanaaf guyyaa beelati. Namni dargaggeessi qofaa isa mana keessa jiraatu namni akka kiyyaa argitee shaayii nama leexaaf hin ulfaatu. Shaayii illee danfifatee dhufuu hin dandeenye. Akkana kanaaf nyaanni manni nyaataa hin cufamu guyyoota iidaa. In argattu mana nyaataa. Manatti wanni sii qophaa'u hin jiru guyyaa gammachuu namni ati waliin ooltu hin jirtu. Bakka beeluma kan kee rafaa oolta yookaan immoo sagantaa hojjechaa ooltaa, oduu hojjechaa ooltaa. Gaazexeessan guyyoota gammachuu akkanaa irratti ati maatii hankee wajjin guyyaa irraa dabarsuu dandeessa. Garuu gaazexeessan jireenyi isaa jireenya uummataati. Ofii isaa jireenya dhuunfaan qabaatu. Kanuma waliinuu namoonni akka kennaa biyya alaa keessatti immoo hojiiwwan nu hojjennu hojii siyaasadhaan walitti hidhatan kan mootummaan biyya sanillee hin hayyamne. Sila Ameerikaa jiraate rakkoon qabu uummata cufa keessa deemtaa Awurooppaallee akkanuma. Garuu biyyi nu turre biyyi Eeshiyaa kun ergitee Saawud Arabiyaa biyya waan akkanaa hin hayyamtuu miti. Nama hojii akkanaa hojjetu hin deeggartu waan ta'eef dirqama of dhoksita. Jaalattee osoo hin ta'in dirqama kaayyoo kan keessaniif jettee of dhoksita. Namni hin dhabamne namni Oromoo guutee namni Islaamaa guutee garuu namni sagalee kiyya akka hin beekneef namni akkanaa hin beekne dirqama dhokattaa manuma ooltaa guyyaan iidaa biyya alatti dabarsine guyyaa gaddaatii guyyaa beelaatii maatii waliin argitu maatii argitee hawwitaa hin bololtaa guyyaa gammachuu waan ta'eef ji'a guutuu soomtaa guyyaan iftaaraa sun argitee Iidul Fixriin sun guyyaatti argitee maatiin ganamaan ka'ee si faxarsiisee ayyaanni tottolfamee iddoo daree salaata deemuu dura miira jiru san ijoollee kan kee qabattee salaata deemte tokko sitti dhagaamaa hin boottaa garassi hammaataa maal jennaan eessa deemta Facebook irratti ijoolleen akka namoota maxxansitu kana teenyatuma maxxansuudha hojiin kennanu gabaasuma gabaaf uummanni keenya akka dhiida nagaan oolee galee uummanni keenya magaalaa Dirree Dawaa dhiida nagaan oolee galee maal yeroo sun immoo keessattuu yeroowwan jalqaba waggoota 5 dura dhiiduma oolee uummanni keenya galuun dhindhinsaadha. Boombii buusanii uummata kan fichi siisteema wayyaaneen nama tumti nama sakatta'anii nama dararanii Ida ayyaanuma iidaa namni dhaqee salaatee galuu rakkoo ture. Nama meeqattu dhiigni dhangalaafame. Salaatu iidaa bahee galuuf. Nu gaafa iidni dhufu cinqiin kenna kan. Uummanummaan kun nagaan bahee salaatee hin gala. Hojiin kennanni guddaan asuma yeroo boodaa kana xiqqoo argitee iida argitee rafaafa dabarsine malee yeroo kaan gabaasuma. Keessattuu amma fakkeenya guyyaa ayyaanni iidaa gahu akka sagantaawwan amma raadiyoo irratti hojjetaa turre. Guyyaa tokko dura ayyaana iidaa dura guyyaa tokko jalbultii iidaa irratti uummanni akka inni argitee bagattiin isin ga'ee jedhee waldhaan hafuura wal dhaga'u. Awurooppaa irraatiidha kaan Ameerikaa irraadha kaan Afrikaa kaan argitee Saawud Arabiyaa biyyoota Arabaa adda addaa irraati maatii isaa argitee Arsii akkana jiru ka Booran jiru ka Wallagga jiru ka bakka cufa jiru ka Walloo jiru. Nama cufaaf sekondii 20 kennina yookaan 30 kennina nam 60 nam 100 nam 300 kutaa tokko kutaa lama kutaa sadii godha namni ergaa dabarfatu uummanni keenya kallattuma ergitee ergaa kan ittiin dabarfatee wal boo arfatu hin qabu ergaa walii dabarsaa wal jajjabeessaa abbaa kiyya haadha kiyyaa baluuf waan akkana han hojjetaa bulla galgala guutuu eriit gootaa maal gootaa inuma guyyaa idaa bakka nama argitee bututi. Mee akkamii biyya baate Hamzaa? Adeemsi biyyaa bahu kun fagoo ani biyyaan irraa bahee hedduu beektaa. Biyyuma keessa eegale jetta? Biyya keessatti buqqa'uu eegale. Buqqaati Booran irraa jalqabdee duran taltallee hojjetaa ture taltallee irraati yaaballoo dhufee yaaballoo hojii mootummaa ture hojii waajjira qonnaa keessa hojjetaan ture. Achi irraati illee hin buqqa'ee
Of course jireenyi jabaate haaluma tokko tokkodhaan maarreegaa jireenyi yoo jabaate namni jaarsaa tokko si gurbaa maal taate asiiti ganama galgala warra mangistii kanaa wal kasasaa ooltaa warra biiroo kanaa walitti iyyaa ooltaa guyyaa cuuf dhugaa sitti argataa sitti moo'ata warri immoo ganama galgala annamoo dubbatu hin cal'isu. Biiroo kana keessatti biiroo mootummaa birookiraasii jiru kan tokko illee hin sodaaddan. Abbaa barbaade mindana irraa muraa abbaa barbaade baala silxaanii barbaade itti gaafatamaan cuuf akka hojjetaa biraatti hin sodaaddan. Hin dubbadha yoo inni hattuu ta'e hattuu jedhaan waltajjii irratti wanni qajeeltuu hin jirre waltajjii irratti. Yeruma sanuu jechuudha. Garuu isaanuma waliin dalagu jirta. Achuma dalagaa sababa sanii bakka mataana hidhanii mindana irraa muranii mindana irraa muramu kan yookaan argite waan adda addaa narraa godhan kan dhaqee ni himadhaaga godinatti. Godin irratti ammoo namni injifatu ana yoo injifadhe deebi'u ammallee aanaa irratti illee yoo deebi'u illee ammallee argite naan dhiisan godin irratti nu injifatee jireenya asitti ammallee haaluma kanaan argite jireenyi jabaannani namni guddaan tokko gurbaan han jedhe si ganama galgal wahii matta hin moo'atta ammoo dhugaan argattu isi biyyi rabbii kan callaa miti biyyi rabbii wayii godin Booranaa yaaballoo callaa miti biyyi kan keessa ka'ee deeminaan jedhe. Namni sun ammallee Booran jira rabbiin umrii isaa dheeressu Sheek Ibrahim jedhama. Deemnaan jedhe garam deemee deemi callisi deemi nama lafti rabbiitu bal'oodha maan calliftee hin deemtu makiinum korii deemnaan dhugaa rabbii siin jedha makiinum koree deeme shaanta qabadde biyyarraa ka'ee Adaamaa xiqqoo qubadde ji'a ja'an tokko Adaamaa akkana taahee Adaamaa irraa Finfinneetti dhufee Finfinnee yeroo turre sanitti Finfinnee yeroo dhufe sanitti barnoota adda addaa barataan ture. Kaan argitee distaansiidhaan kaan ammoo argitee barnoota nan jaaladha dubbisuun jaaladha barachuun jaaladha muuxannoo kiyya keessa. Man barumsaa afaan Arabaa afaan Ingiliffaa walitti barnoota eegalee warra dippiloomaatota adda addaa hojiidhaan mani barumsaaf gar piyaasaa kana ture akkuma dhufeen achi jalqabee awwaliyaa man barumsaa jedhamu tokko ture achilee ni jalqabee galgala ni jalqabee man barumsaa sadii yeroo tokkotti barnoota jalqabee saniin booda awwaliyaatti dhaabbataadhaan kolleejii afaan Arabaa barnoota jalqabnee achitti barnoota nan eegalee dhaabbataadhaan awwaliyaan kutaa mana jireenyaa achi keessa naa kenname. Ijoolleen Oromoo ijoolleen naannoo biraarraa dhufanillee barattoota gar 36 dhaqqabanitti achi keessa ture barattoota kana hojiidhaan yeroo I think waggaa sadaffaa yeroo dhaqqabnetti sochiiwwan adda addaa yeroo sanitti taasisaa turre yeruma sanuu Booranaa seenuu dhorkamee ture. Booranaa seenuu hin danda'u biyyuma kiyya seenuu hin danda'u xalayaa federaalaa yeroo sana dhorkanii majlisni yeroo sanitti asitti awwaliyaatti sochiin majlisaa kun yeroo jalqaba awwaliyaa dhuunfachuudhaan jalqabe. Dhaabbanni awwaliyaa kun dhaabbata uummataati. Dhaabbata bal'aa, dhaabbata gargaarsaati. Dhaabbata kan argitee jeequmsa adda addaa itti kaahanii dhaabbata kana mootummaan fudhachuu qabna. Mootummaan fudhatee maan eenyuuf kenne majlisaaf kenna. Majlisni kun maal godhe immoo akkuma hin fudhateen dhaadatee maan jedhee dhaabbata argitee mankaraareessitoonni keessatti uumaman yaa ashabbaariyosh mafalfalayaan awwaliyaan tokko xaaxarnedhaan hirrifanne awwaliyaa keessatti hojii shoror keessan uumamuun jiru nama akka kiyya kan fatachi keessa jira wanni namni shoror kaa'uufillee wanni namni shoror keessanillee hin jiru kana jedhanii gaazexaan rabbaasan amma dubbiin wacini kahe majlisni sanirratti hin dhaabbanne akkuma awwaliyaa to'ateedhaan tarkaanfiiwwan atattama fudhachuu jalqabe bishaan argitee tajaajila uummataa kennutti jira uummanni harki qalleessi dhufe bishaan akkanumatti argitee bilisaan waraabbataa bishaan kan uummatarraa cufe achiiti imaama masjiida jijjiirra jedhanii mu'azzina masjiida jijjiiruudhaan xalayaa kennanii in ari'anii nu barattoota 36 achi keessa barataa jiru xalayaa nurra maxxansanii maqaa maxxansanii ammaan booda barumsi keessan dhaabbatee jiran nu jedhan maalennaani guyyaan tokko itti gaafatamaa majlisa pirezidaantiin gaafas Ahmad Abdullahi Colloo tokko barattoota keenya of bira waame guyyaan tokkollee yoo isinii hafe argitanii isin eebbifamuudhaaf hin jirtanu ilaalcha argitee shororkeessummaa qabdan kanaan in eebbisiifamtanu karikulamii jijjiirree karikulamii haaraadhaan karikulamii ahbaasha yeroo san jechuudha karikulamii haaraadhaan barnoota keessan barattanii eebbifamtanii amma biyya keessanii galanuun jedhan nunni barattoon 36 akka ari'amnu nu godhan barsiisonni arabiffaa barsiisan kutaa tokkorraa awwaliyaa kaasee akka kolleejii cufiin ari'aman
dubbiin amma ho'ite amnu barattoonni nulleen ari'amuun dhuftee miree barattoonni waliin dhufne jaran nu ari'anii yeroo sanitti barattoota achi jiran 36 sanitti gaafataman barattoota ana ture yeroo sanitti barattoota kennu sun iyyuu argitee barattoon 36 kan barattoota Oromiyaa irraa dhufanii jiran ijoolleen sabboontota ammoo kaan ijoollee Amaaraa jira namni kun argitee sabboonummaan kun jajjabaa ijoollee kennaa fi ijoollee warraa gidduu namni akka argitee tasgabbaa'eedha gorsee jajjabeessee wal dhageessaa deemuun laan waan ta'eef akka itti gaafatamatti isaan gidduu ana ture amma barattoonni kee waliin dhufnee hin baanu hin gallu birri isaan nuu kennan birri am fudhadha nuun jedhan birri tiraanspoortii ka Booranaa galuu qabu ka Arsii galuu qabu ka Wallaggaa galuu qabu ka Sidaamoo galuu qabu ka Affarii Somaalee galuu qabu cufinu birri keessa ka Amaaraa galuu qabullee birri tiraanspoortii keessan baasan nutti hima majlisni isin galchina nuun jennaan nu hin gallu jennaan. Hin gallu barnoota naga xumurru sartikeetti kenna ka diploomaa ga fudhannutti hin gallu jenne yeroon kun yeroo amma barattoonni itti eebbisamuudhaaf yeroo muraasni hafeef isin in eebbifamtu jedhan ijoolleen barattoonni kaallee amma ka haayiskuulillee kaati ijoolleen barattoonni haayiskuulillee kaanii waliin dhufnee balaan kun dhufe ahabaa shakkan nu godhaa jira namni azzaam jedhamu osoo nu kutaa keessa seenuu dhufe nu dhaadati hin baatan jedhanii azzaamiin kun gizee majlis keessa hojjeta. Azzaam akkanat dubbatee nu dhaadate jennaan barattoonni kaanee gibbi keessattam hiriira jalqabne ashaab yuriid isqaat almajlis jechuu jalqabne barattoonni ummanni barataan majlisa seeraan ala kan akka inni kuffu barbaadaa jedhan maalinnaa wanni rakkoo kan cufnu qabatee dhufe majlisa kanaadha barattoota ari'uu kolleejii cufsiisuu waan kan cuf barsiisota imaama ari'uu majlisa yeroo kanatti barattoonni gibbuma keessatti hiriira gochuu jalqabanii mormii gaggeessuu jalqabanii masjiida buluu jalqabanii barattoonni wal ijaaranii ummata waamuu ka'an jumaata kanatti mesajiidhaan ummanni islaamaa magaalaa Finfinnee keessa jirtan cufinu akka dhuftanii awwaliyaa salaatan jechuun jalqabame awwaliyaa irratti ummanni yeroo san gaazexaadhaan kallattii miidiyaalee adda addaadhaan matseetota kusbarruulee adda addaadhaan dhimmi kunin akka ho'ee ture akka ajaa'ibatti ummanni jumaatan ummanni 60 dhaqqabni dhufi awwaliyaan gubbaa haga jalatti guuttee ummanni bakka dhaadannoo barattoonni jalqaban ashaab yuriid isqaaxal majlis jechuu kan dhageessisu jalqaban mormiin guddaan ni dhohe majlisni argitee ka ummata kana bakka bu'u ka mangistiin ka wayyaaneen jaarte osoo hin ta'in ummanni majlis ofiin gaafii waan adda addaa ummanni guyyaa sunni kaasee ummanni guyyuma sanitti dhimma kan argitee koreen tokko haa ijaaramu. Koreen dhimma kan qindeessitee qabattee gaafii ummata kana mootummaa geessitu haa ijaaramtu jedhamee namni gara 34 filame ummanni akkasumatti nama beeku abaluun koree keessumaa agaluu guyyaa marsa jalqaba kuniin ka'ee torbaan itti aanuu irratti maqootaan argitee 34 kana keessaa namni waamichi ni dhiyeeffame eenyu koree ta'uu qaba ka'edhu namni koreen miseensa 17 qabu ni mirkanaa'ee qabsoon ummatichaa achirraa jalqabee achumarratti ummanni dhufe kun koree 17 kan petiishiniidhaan mallattoodhaan bakka bu'oota kiyya jedhee raggaasisee mallattoon sun immoo haga godina cufaffaca'e namni cufnu godina ofii beeku anillee gara godina Gujii godina Booranaatti bakka beekutti waraqa kan hin facaas kaan naannoo Amaaraatti kaan bakku cufa ummanni petiishinii waliin guuree jaarsisaa hojiidhaan waan kan fidate ummata kennee mootummaa kennamee koreen sun bifa seera qabeessadhaan ni filamanii mootummalleen koree kana bifa kabaja qabuudhaan teessisee waliin haasa'uu jalqabee qabsoon ummatichaa babal'ataa dhufee gara magaalota naannoo Amaaraa kana keessatti babal'ataa dhufee koreelleen sosocho'uudhaan bakka adda addaa sochii gochuu jalqabee sagantaa sadaqaaf tokkummaa bakka adda addaa gaggeessuu jalqabanii qabsochiin bal'atee ni hoo'ee bifa san keessatti eegetti mootummaan argitee dubbiin keessa dheertudha sii gabaabsaa qabsoodhuma karaa nagaa argitee ummata wajjiidhaan taa'ee argitee koree wajjiin haasa'aa jiru kan kallattii jijjiiree warra argitee mootummaa islaamummaa dhaabuu barbaadanii shororkeessitootadha jechuun ka'ee durarratti ummanni koree gaafa filatee koree kanaa gaafii sadiitti kenne gaafii sadaan kan mootummaa birnaa dhaqqabsaa'edha gaafii ummanni waan yaada ofii qabu cufi of keessa baasee barreeffate gaafichi gaafii koreen qopheessitee miti ummanni cufinu gaafii dhiyeeffadha jedhan
Gaafin tokkoffaani majlisni yeroo ammaa jiru ka ummata islaamaa hoogganaa jiru kun kan bakka bu'ummaa ummata hin qabneedha. Ummanni keenya majlisa seera qabeessa ka ofii isaatiin filateedhaan akka bakka buufatu haa taasifamu. Lammaffaan kolleejii adda addaatti yuunivarsiitii adda addaatti sheekota imaamota dirqiidhaan harkisanii fidanii ilaalcha abaashi kan humnaan barsiisaa turan. Wattaaddaraadhaan humna waraanaatiin nama marsanii kolleejii adda addaa keessa barsiisaa turan. Nama cinqaa turan. Fedhii kan kee malee humnaan dirqiin sirraffaa turan. Uummanni waan kan cufaaf dallansuu waan qabuuf ilaalcha isaanii gaggeeffachuu mirga qaban. Sanaan durallee gaggeeffataa turan. Garuu dirqiidhaan namni raffaa'uun kun haa dhaabbatu gaafii jedhudha. Inni sadaffaan immoo dhaabbanni awliyaa kun ka dubbiin irraa kaate kun dhaabbata uummataati. Harka argitee uummatatti haa deebi'u. Harka majlisaa irraa ba'u. Gaafii sadan kanaattuu gaafatame. Eegisaniitii mootummaan karaa kabajaatiin argitee ka isin ummata seer qabu akkaataan nagaa mormiin isinitti gaggeessitan kan namatti toluudha kan nama gammachiisudha jedhee kasimate kun koree kanaaf fuula deebee shororkeessitoota jechuudhaan haijaa godhee warra qabsoo nagaa gaggeessu kan tumutti cafaqutti ce'ee jechuudha. Yeroo kanaadha. Yeroo kan aniin yeroo sanitti namoota waliin hojjechaa ture tokkotu jira hariiroo kan waliin qabu viizaa biyya Arabaa naa ergan. Kanaan durallee dhimmoota akkasii irratti illee argitee hojjetallee waan tureef obboleewwan kiyya koree keessa jiranillee hojiidhaan yaada walii qoodee deemuu akka qabu natti himanii anillee deemuudhaaf yeroo sanii qophaa'ee waan tureef ka'ee argitee viizaa argadhee biyya alattiin kutee torbaan hin geenye sagantaan sadaqaaf tokkummaa guddaan awwaliyaatti akka biyya qopheeffamaa ture. Sagantaa guddaa sun sagantaa sun warra qopheessan keessa ture. Osoo sagantaan sun hin gahin torbaan naafu ka'ee biyya ala balalee torbaanichi irratti sagantaa irratti namni ni cafaqame namni ni tumame. Bifa saniidhaan argitee achi aansee namni koree wajjin hariiroo qabuuf koreen cufinu adamsamtee mana hidhatti. Ati yeroo sun miliqxee biyya alaa jirta. Erga deemtee boodas hin dhiisne. Ala baates BBN afaan Oromoo irraa eegalee hanga raadiyoo daandii haqaatti hojjechaa turte. Qabsoo uummata Oromootii fi qabsoo uummata Musliimaa wal faana adeemsaa turte. Mee BBN afaan Oromoo irraa kara raadiyoo daandii haqaatti maaltu si fide lamaan irrattuu wanta as biyya keessatti eegalte kana akkamiin achitti hojjechaa turte? An namitti gaafatamummaan itti dhaga'amu tokko uumamuma kiyyaanii. Waan jalqabe tokko immoo fiixan baasuu malee nam taa'ullee hin dandeenye. Waan tokkollee wottiin amaniinillee ittiin seenu. Taa'eetuma si ilaala malee. Garuu jasti yeroo sanitti keessa ibiddi sun ibiddi abbaa argitee irra buute irra gubdi jedhan nama laalessiti. Ani ibiddi kun argitee jalqabu irraa qabsoon uummata Islaamaa keessuma ture. Ibiddichi hedduu na gubaa ture waan ta'eef nan beeka. Yeroo biyya alatti deeme sanillee boqochuu hin dandeenye. Obboleewwan kiyya kun kan waliin an argitee waan kanatti nutti fide isaan warra koree kana iyyee kootta jenne. Osoo isaan koree hin ta'in dur dhimmichi handel goone akka barattoota namni socho'aa ture nuudha. Warra koree kan nutti itti affeere fide koree warri itti affeeramee dhufe hidha darbame. Ani immoo warra isaan affeeree warra argitee keessa jalqabarraa kaasee keessa ture biyya alaa jira. Biyya alaan keessa jiru kun biyya bilisummaa keessa qabu miti. Ta'ullee garuu dhokadhee of awwaalee carraan an qabu tokko warra kanaaf sagalee ta'uudha. Maalidha dhimmi kun jedhee waan kan ibsutti achi seenee anini natti dhagaamee miidiyaalee barbaadu jalqabe. Miidiyaa yeroo sana afaan Amaaraan ture BBN afaan Amaaraffaa akkasumas Fiti reediyoo warra kan wajjin hariiroo godhee iskaayipiidhaan wal qunnamaa haal qabsoo biyya keessa ture san ibsa kennuu jalqabnee afaan Amaaraadhaan. Yeroo sanitti dimtsaachinis sammalleen peejii qabaa kallattii saniidhaan wanni cufinu ergaan afaan Amaaraan darbaa ture. Hamma muraasa ji'a lamaan tokko afaan Amaaratiin jaar wajjiidhaan eegi sagantaa gaggeessan booda namni keenya yoo aan argu qabsoo kana quban qabu. Wanni cufii afaan Amaaraan barraa'aa afaan Amaaraadhaan dubbatamaa dubbiin dubbii qabsoo amantiiti. Qabsoon qabsoo argitee siyaasaatii miti yookaan argitee warra Amaarummaa leellisanii miti. Sabaa miti. Kanaaf Islaamummaan tun immoo amantiin kun immoo
cufa bakka cufa laallatti afaan cufa laallatti amma laalee jennaan gaaf rakkoon jalqabaa wakiisiin irraa kaatee namni keenya irra lubbuu dhabe asaasa Oromoo kofale aarsan bakki guddaan itti kafalame uummata keenya garbaa kanallee ofudhatte gara walloo kanallee uummata keenyatti lubbuu isa dhabe kanaaf gardagaan kanallee kanaaf maali fiidha qabsoon kuni qabsoo argitee amantii gitaatee warri irraati immoo amantii kan irraati irra wayyomni Itoophiyaa kana keessatti amantii Islaamaa ka hordofu uummata Oromoo kanaadha maaf afaan isaatiin afaan inni dhagahuun waan kan ittiin guddoon beekamu qabsoo maani jedhee nama guddoollee hin dhagahu namni dhaloonni keenya afaan Amaaraa kan hin dhagahu waan ta'eef afaan Oromoodhaan maaf sagantaa jalii hin qabne an gaazexeessaatiin miti garuu maaf gahee kiyya hin bahan akka obboleewwan reediyoo banatan kan maal nannullee namni Oromoo maaf kana nama jal'andha ofii keennati maan bananne waan jedhuun BBN afaan Oromoo jedhee sagantaa daqiiqaa 9 moo daqiiqaa akkasii gabaabduu tokko sa'aatii 18 jedhee yaadadha sagantaa kana tokko jennee jalqaba afaan Oromootiin qabsoon kun maalidha warri koree kun maaliif hidhan ka'umsi isaa maalidha gaafiin uummata kana maalidha waan biyya keessa jiru kan bal'ifnee waan ustaasota hidhamanii kan uummata keenya qabachiifnee namni keenya afaan Oromootiin hubachuu jalqaba dubbiin akkana namni amma hubachuu jalqabee qabsichi babal'achuu jalqabe yeroo sanitti simannaan guddalleen hin turre argitee obboleewwan nu afaan kanaan gaafa jalqabne namoonni tokko tokko hedduu dallannanii hedduu wanni afaan keenya kun hedduu isaanitti kadhagaamuun jira hordoftootummaa amantaa kana ta'anii haala nama gaddisiisuudhaan akkanuma waliidhaan immoo obboleewwan tokko tokko kan gargaaran illee jiranii san haaluun hin barbaachisu garuu namoonni tokko tokko fakkeenya yeroo amma peejii argitee sagaleen keenya dhagaam dimtsaachiin samaraan ergaan cufin afaan Amaaraan darba namni afaan Amaaraa nami keenan dubbisu jaran afaan Oromoon afaan Oromoo waan kan nuufillee barreessa namni barreessu hin jiru ayyaaniin barreessa itti gaafatamummaa fudhadhee afaan Amaaraa kan afaan Oromootti geessu argitee laaptooppii gaarii illee hin qabaattu moobaayilii gaarii illee hin qabaattu intarneetii dadhabaan haala hojjettaa cinqamtee hojjettaa xiyyeeffannoon siin kennamu ture dhiibbaa guddatu ture garuu dhiibbaa kan hundaaf osoo harkan kennin raadiyoon BBN afaan Oromoo guddataa deeme daran BBN kana keessatti illee dhiibbaan adda addaa jabaata dhufe sagantaa kana nu sagantaa bal'isuu jalqabne sagantaa argitee atseewwan argitee miidhaa isaan Oromoo irra gaggeessan argitee masjiid ijaarachuu akka Oromoon hin dandeenye argitee Oromoon argitee afaan isaatiin argitee akka inni argitee amantii sallee babal'ifachuu hin dandeenye cunqursaan uummata Oromoo irratti atseewwaniin kallattii hundaan gaggeeffamaa ture. Lafan tuttuquu eegaltan jechuudha. Amantii cunqurfamuu. BBN afaan Oromoo jalatti Oromoon hagama ginni miidhama roga hundaan kallattii amantiin haa ta'u akkasumas Oromummaa isaatiin sabboonummaa isaatiin lafa isaa irratti aadaa isaa irratti atseewwan akkamitti akka isaan miidhaa turan bineensummaa isaanii saaxiluu gaafa jalqabnetti warri afaan argitee afaan keenya bare kun isi jara kun reediyoo amantiit moo reediyoo Oromummaa dubbatu amma si waraanni nutti kaa'uu jalqabe maqaa reediyoo keenyatiin BBN loogoo keenyatiin sagantaa kana dabarsuu hin qabdanu dhaabadhanu jechuu jalqaban akeekkachiisni xalayaan adda adda nabbarraa'uu jalqabe maarree man keessa teennee maa fidhamnee afaan keenya cuqqaalamna nu gabroomsa baqachuuf biyya alatti barqannee harma jirra Oromoon kallattii hundaan gabroome amantii isaanii isa cunqursaa turan eenyummaa isaaniillee isa cunqursaa turanii waan keenya dhaabbachuu qabna jennee bifa saniidhaan imala dheeraa keessa imala obsa fixachiisa keessa beelaaf dheebuu hagam dandeenye sagantaawwan atseewwanii dalaguu kennan argitee deeggarsi nuu godhamu cufinurraa dhaabbatee akkasitti kallattii raadiyoo daandii akka dhufnee bilisummaadhaan raadiyoo keenya banannee akka barbaannetti abbaan kamuu eenyulleen afaan keenya osoo nu lugaamin sagantaa keenya dalaguu jalqabne dhimma Oromummaaf dhimma amantii irratti illee irra ejjennee tokko tokko jala buune irratti hojjetaa turre. Yeroo raadiyoo daandii haqaa hojjechaa turte san yeroo Hamzaan wanti ka'u jira. Haala ulfaataariif kaaste san keessattii fi yeroo reediyoo kana eegalte keessattis dabarsite waggoota 7
hangas tilmaamaman hawaasni osoo hin beekin bakki jiraatu osoo hin beekamin mana tokko keessatti waggaa agasii dabarsee kan jedhamu sun hangam dhugaadha akkam fakkaatas immoo yeroon sun. Dhugaatti uummanni keenya uummata gaariidha. Uummata risee jazaa kan kee gaggatullee miti. Nama isaaf tola oole Oromoon hin gaggatu sabni keenya hin gaggatu. Yoo atummaan quuftee dhidhiitattee kaatee bira hin deemin. Amra koo beektu hundi amma galee kalees warri Oromoo bira jaalatanii amma Oromoon beekaa lafaan hin jibbine. Isuma quufee dhidhiitatee Oromoo kanatti argitee akka hin taane ta'e innaan Oromoon duddarraa garagala. Oromoon uummata aadaa qabu. Oromoon ummanni kiyya sabni kiyya ka keessa alaaf jiru waggoota hamtu as dabarse kana keessatti roga hundaan na waliin dhaabbate jira. Gurra isaa kennee na amanee na dhagahaa ture. Wannan guddoo irraa gammadu gammoojjii Oromiyaa baddaa Oromiyaa hunda waa har'a deemu bakka argitee ifaan hin jirre saatalaayitiin OMN hin dhaqqabne raasaa keessatti maqaan Hamzaa Booranaa diqqaa haga guddatti namni cufi beeku kun anaaf kabaja guddaadha. Wanni guddoon an amanu ani watakka fakkeessiif hin hojjedhu. Itti citee hojjedha. Laphee kiyyarraa waan hojjedhuuf uummata kiyya biratti ergaan kiyya naa dhaqqabuu dandeette malee biyya Arabaa biyya hamtuu san keessa waggaa 7 yeroo turetti mana 11 keessa hin jiraadhe. As nan jiraadha. Yoo asii namni na argee xiqqoo na beeke yaadadhiisee beekame jettee jirti. Beekame. Maalinaan wanni nu dhokannuuf argitee nama keenya jibbineeti. Namni keenya gaazexeessa waggaa 5 waliin hojjete Hamzaa maalidha? Gurraacha jedhamu diimaa jedhamu biyya kamii jira hin beeku. Waggaa 5. Intarneetumaan wal qunnamtan. Intarneetumaan yoo barbaade deeggarsa mindaa gaafa deeggarsa uummata irraa argadde Ameerikaa irraa ergaaf, waa barbaade Kanaadaa irraa ergaaf, waa barbaade Awurooppaa ergaaf, waa barbaade Keeniyaa ergaaf, waa barbaade Itoophiyaa keessa ergaaf. Kallattiin kiyyaatu hin beekamu. Waggaa 5 waliin hojjete fuula kiyyan beeku bakka hin jiru hin beeku. Uummanni illee akkanuma isi mucaan kun eessumaa dubbata. Eessa jira? Bakka kamii jira? Namni beeku hin jiru. Hedduu ulfaata. Heyyama maalti jira sila na arganii morma kiyyan narraa muramaa. Baatee galtee manni kan keessa kompiitarri mul'achuuf maayikiin mul'achuuf yakka guddaadha biyya Saawud Arabiyaa keessatti. Mana 11 keessa jiraadheen. Warri Araba kuyyata jassasuun nama kan hin shakkan. An manaa ba'a yoo guddate masjida seenee yookaan mana nyaataa seenee galuudha. Anaa hojii deemuun arganu. Kanaaf yeroo muraasa booda si dhiyaatanii Maammadee shogulaksiin jette. Obbo maalidha hojii kakkeessii jedhan. Gaafa sansiin jedhan warri kun immoo cufinu gurra mootummaati beektaa. Ani nan beeka. Akkanaan jennaan galgala san lafa laalladhee firaashii kiyya xiqqittii kiyya makiina keessa kaawwadhee shaanxa kiyyaaf meeshaa kiyya fudhadhee calawu mana biraa jira. Ollaa fagaadhee ollaan hangalu immoo Oromoon olla sun jira. Amaarti olla sun jirti. Qoradhee bakka namni keenya hin jira. Bangaalii or Pakistaanii saboonni biraa warri jiran naannoo akkanaa barbaadee qubadhaa bifa kanaan asii namni na dhagee namni naan dhageenye man 11 keessa hedduu ulfaataadha. Kanarratti namni nyaata tolchee bishaan si kennee naa nyaadhu naa dhugii siin jedhu bakka hin jirretti hedduu ulfaataadha. Yeroo dheeraa bifa kanaadhaan dabarse jireenyi sun jireenya jabaadha. Jireenyi sun amma haala akkanatti laafaadha yoo himamu namatti laafa. Garuu hedduu jabaadha. Sana keessatti kutattee ciniinnatti uummata kanaaf dhugaa isaa yoo dubbattu uummanni kun si jaalata. An cinaaksan irraa namni rakkoo natti ergatu. Aga argitee hagan sadarkaa kanatti dhugaan kenna nu mul'ate jedhutti sagalee kiyya kaasee wannan ittiin beekamu sagaleedha. Sagaleen kan kee baatirii nurraa fixa jetti ijoolleen beektaa. In dubbadha iyya dubbadha. Saa 24 iyya dubbadhu. Natti dhagahamu. Gammachuu wajjin. Rakkoo isa kana hunda duka buutee atummaan bilbiltee waraabdee oduu hojjettee saniin booda argitee oduu dubbistee sagantaawwan adda addaa hojjettee sagantaa oduu qofaa miti qophiiwwan adda addaa qabna qophii bohaartiillee ni qabna reediyoon keenya bal'aa ture torbanitti yeroo 5 yeroo tokko moo jabaan argite torbaan guutuu yeroo hojjetaa turellee jira bifa saniidhaan waan argitee xiiqiif kutannoof murannoon hojjennuu fi uummata keenya bira jaalanne
jaalatamne jedhee amanaan malee uummata keenya baadiyyaa kana keessa wayidhannee birrii qoonnee nu jaaladhaan jenne. Waan kana hundaaf si'aayina kanaafis murannoo kanaafis qabsoon biyya keessatti eegalte qabsoon atitti turte immoo akka nu himaa jirtuttis akka yeroo san qofa qabnuttis qabsoo uummata musliimaatis qabsoo uummata oromootis lamaan wal faana ta'uu isaati. Gama kanaammee qabsoon eega biyya alaa deemtee gochaa turte sunis qabsoon uummata musliimaa sun maalirra ga'ee jira hangam deebii argatee jira. Kun gaafii jabduudha. Nama reefullee siin jedhee jira. Ibiddi abba irra buuti irra gubdee harka namaatiin argitee ibiddi yoo qabatte harkaan keessa hin gubu harka namsanii gubata. Nuu nama argitee waan kana laalaa kana keessatti waan hedduu argineedha. Obboleewwan keenya hedduun wareegamanii jiran. Qabsoo uummata islaama saniif hedduun hidhamee jira. Hedduun ayitaama ta'anii jiran. Mashaa'ikni gurguddaan salphifamee hidhamee jira. Namoonni obboleewwan akka kiyyaa maatii isaanii irraa citanii biyya alatti hafanii jiran. Jireenyi maatii isaanii gaagaamee ka argitee halkunni isaanii diigame bultiin isaanii diigame hedduudha. Ka haadha manaa isaaniitiin gargar bahan namoonni akka kiyyaa jiru. Madaa gurguddaa qabna. Dhugatti uummanni islaamaa biyya kanaa haga sadarkaa wareegama kaffalee sanitti homaan argan. Homaan argan. Wama. Fakkeessitu jira. Maalidha fakkeessi hin jiru kun? Jijjiiramni yeroo ammaa dhufe kanatti illee jijjiiramni qabsoon uummanni Oromoo finiinsee xiiqee qabsoo hadhaa uummanni keenya gaggeesse keessattuu uummanni keenya sabni Oromoo gaggeesse koreen uummata islaamaa mana hidhaa bahuu dandeessee jirti. Kun waan guddaadha. Kaan immoo inni guddaan dagatamuu hin qabne qabsoo jijjiiramam yeroo ammaa kanatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa dhufeef ka'umsa ka ta'e qabsoo uummata islaamaati. Yeroo filannoo bar 97 irraa kaasee biyya kana keessa namni tokko illee hin cuqqisu. Mootummaan nama kana cufu daaraa godhee nama kana cufa fixee mootummaan abbaa irree guddaa ijaaramee jira. Namni tokko dubbachuu hin danda'u. Miidiyaan tokko xiixuu hin danda'u. Yeroo hamaa kana keessattidha uummanni islaamaa Itoophiyaa laphee isaa kennatee qabsoof kaka'e. Biyyi sodaa hamaa keessa jirtu sodaa san cabsee uummanni kun qabsoo ka'ee keessattuu qabsoo karaa nagaa kana keessatti shoora guddaa taphate. Ajjeefamee du'ee hidhamee mallattoo harka ol qabanii argisiisu kanarraa karaa nagaatiin afaan cuqqaalachuudhaan jilbeeffachuudhaan waraqaa adii akkasumas gaaf dubbiin jabaatte immoo waraqaa bicaa keelloo kan argitanii ol qabuudhaan mallattoo adda addaatiin qabsoo jabduu argitee uummanni kun gaggeessee biyya Itoophiyaa kanaaf tola guddaa oolee yeroo ammaa kanatti qabsoo uummanni Oromoo argitee qeerroon keenya gaggeessiteef illee argitee karaa saaqee jijjiiramni har'a dhufe kun akka dhufu taasisee jira. Kun waan gaariidha. Garuu ka'umsarraa kaasee akka argitee namni itti wareegameef itti miidhame sanitti gaafiiwwan uummanni yeroo sanii gaafate. Gaafiiwwan uummanni gaafate koreen haa hiikamuu miti. Gaafiin uummatichaa. Koreen nuuf haa hiikamu jechuun gaafii afuraffaadha. Madrasaan cufamuu, masgiinni cufamuu kun afur shan jedhe. Garuu gaafiin bu'uura sadii ture. Mee gaafiiwwan bu'uura sadaan san haa ilaallu. Fakkeenya gaafiin majlisni ka uummata haa ta'u jedhu kun meet eessa jira? Majlisam ka uummata ta'ee jira. Fakkeenya mootummaan jijjiirama kun gaafa dhufee hamma ta'ee uummata waliif fidanii kallattii adda addaatiin namni tokkummaan namaa akka jabaatu uummata akka jabaatu ulama'oota gidduutti akka jabaatu godhanii jiran. Kun waan gaariidha. Garuu ijaarsi majlisa uummanni ofiin akka jaaratu uffanni godhamee jira hin jiru. Ammas hin jiru. Majlisni yeroo amma uummata gubbaa taa'aa jiru kun ka argitee ka uummataan bakka bu'ameeti miti. Ka beekamtii fudhatama argitee uummata biratti argitee uummanni ofii isaan sagalee itti kenne filateeti miti. Ammallee gara kanaan rakkinni nutti jira. Warri kalees majlisa keessatti nama cunqursaa turan ammallee bakka adda addaatti argitee taa'anii shirri isaanii durii xaxaa turan ammallee xaxaa jiran. Kanaafi qabsoon uummanni islaamaa geggeessu sun bakka isaa malu ammallee hin arganne. Gabaabumatti kanaadha.
harka keessaa baafachuu qabaadha mootummaan namoota keessaa. Akka durii saniin harka akka barbaade keessa laaqachuu baatillee ammallee karaa adda addaatiin harkuma keessa qaba mootummaan. Kanaaf uummanni Islaamaa waan isaa malu hin arganne waan hedduu tafa jabaatee ammallee waan isaa hafu kan guutachuudhaaf ammallee hojjechuu qaba jira. Kanaaf mootummaan ammallee waan kana keessa seenii lallaaquun biyya kana gaaga'a. Amantiin kamuu wal qixa bifa jedhamuun bifa seerasiin secular government mootummaan biyya kana mootummaa secular jechuun mootummaan amantii keessa hin seenu amantiillee mootummaa keessa seenu. Mootummaan amantii irraa fagaate taa'uu qabu. Malee muummichi ministeeraa yeroo barbaade gaafa ayyaana amantii akka hardhaa kana bahee argitee waan amantii Islaamaa irraa Quraana irraa maal kun cinqamuu hin qabu. Gaafa amantii kiristaanallee dhaqee amantii kiristaana matsaaf kanaaf mootummaan cinqamuu hin qabu. Kun dhaabbilee amantii hin qaban. Mootummaan hamma danda'ame hundaan amantii irraa fagaachuu danda'u qabu. Dirree amantoonni itti argitee kallattiidhaan bifa qixa qabuun bifa sirnaatiin bifa seeratiin seera feeraatiin akka isaan kabajatan waan gargaaruu qabuun gargaaruu qaba malee amantii keessa harka laaqqachuu hin qabu. Amantii keessa harka laaqqatee dhiibba uumuudhaaf yoo carraaquu taate balaan inni ammallee fidu hamaadha biyya kana. Biyyi kun rakkoo kallattii adda addaan qabdi. Gaaga'ama hamatti dhufa. Mootummaan ammallee waan kana keessa ba'ee kallattii argitee sirna qabuun uummanni gaafiin isaa akka deebi'uuf waan danda'u mijeessuu qaba. Uummanni illee immoo mootummaan waan isaa godhuu hin qabu qabsoodhuma malee. Mee Hamzaa Sumaan ati gaazexeessaadha turte yeroo ammaa kana immoo siyaasatti dhuftee jirta. Gaazexeessummaarraa siyaasatti akkamitti dhufte? Umrii kanaanis siyaasatti seenuu maaliif filatte? Mee kanaan wal qabsiiste wanti daawwattoota keenyaaf jecha barbaadde? Ani akkan hubadhutti mirga saba kiyyaaf uummata kiyyaaf falmaa ture. Sagalee uummata kiyyaaf ta'aa ture yeroo ala turetti. Uummanni kiyya kun bakka akka ilma namatti biyya isaa irratti abboomee lafa isaa irratti abboomee aadaan isaa afaan isaa kabajamee fi akkasumas biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti haga dheerinni isaa ga'uun hamma qabeenyi isaa ga'uun akka inni mul'atuuf qabsaa'e. Malee Itoophiyaa dullatti hamtuu kaleessa Itoophiyaa Oromoo irra dhaabbattee ijaaramte san arguun barbaadu. Deebi'ee arguun barbaadu. Maaf saniif hin qabsoofne. Dhugaadha gaazexeessa ture yeroo kaan immoo rogeessa yookaan aktiivistii jedhan waan saba kiyyaa waan uummata kiyyaa niin barreessaa niin falmaa dhuga saba kiyyaaf ni iyya ganamaaf galgal. Amma yeroo biyyatti gallee haalli biyyatti gallee waan hedduudha kanaan dura uummata kiyyaaf illee dubbadhan jira san keessan seenuu jijjiiramni kun akka milkaa'u Oromoo hunda barbaada nama hunda barbaada qabsaa'uu hunda barbaada gameeyyii qabsaa'oota hooggantoota argitee dhaabbilee siyaasaa gurguddoo ka Oromoo hunda barbaada namni cufinuu bololee waan kanatti hin ka'e ce'umsi kun milkaa'u ilmaan abbaa gadaa masara galee haa gargaarru wal gargaaruun nu baasa wal sakaaluun nuuf hin taatu mee wal bira dhaabbannee wal yayyabnee wal gargaarru jennaan adeemsi sun hin taane. Adeemsi sun yeroo hin ta'initti ammaan booda qabsoon geggeeffamuu qabsoo argitee yookaan saba kiyyaaf gaazexeessummaan yookaan aktiivizummaadhaan galma geessisuu danda'uudha. Waan jedhuun ilaale niin hubadhee hariyyoota kiyya ni mariisisee hayyoota ni mari'adhee eegi akkana taate biyya kana jirraa dhaabbilee siyaasaa jiran keessa dabalamne qabsoo uummata keenyaa kallattii siyaasaa keessatti ala teennee bifa aktiivizimiin ammaan booda mirga uummata keenyaa kabajsiisuu hin dandeenyu siyaasa dabalamnee hirmaachuu qabna waan jedhutti ittiin amanee saniif gara siyaasatti dhufu. Siyaasatti dhuftu daran hojjechuuf daran itti dhihinnaadhaan halaala teettee osoo hin ta'in yaadatti amantu san kaayyoo saba kan keetii bakki inni dhaqqabuu qabu jettee itti amantu san bakkaan ga'uuf aarsa barbaachisu hunda lubbuu kan kee kennitee dhaqaate siyaasatti seenu. Aktiivistii eegi taate gara naanillee dubbatta gara naanillee gidduma kana keessa teettee jaarsa taate uleen sirra oolu hin jiru. Woo gaaf kun ballees kanatti illee duulta kanatti illee hin qajeelchitaa bifa amma immoo lakki
wanni gara kanaan nuu hafe hin jiru wanni nu gorfan gorsa bira dabartee jirti kadhaa bira dabartee jirti dirree siyaasaa keessa seenee dirree siyaasaa keessatti yaada keenya san ummata keenyatti himnee ummata keenya wajjin lubbuu keenya kennine qabeenya keenya waan dandeenyu hunda kennine itti seenuu qabna jechuudhaan muurannetti itti seenne anillee naa ta'u jaalli Jawaarillee naa ta'u dargaggummaadhumaan itti seenne inni arrii baasee jira siyaasa kana keessatti rifeensi cufii arrii ta'ee jira an arrii akkasaa san qabaachuu baannullee qabsoo kana keessatti qalbiin keenya arrii baaftee jirti adadumaadhaan hayyoota irraatii wanni nu as dhaalaa dhufne qabsoo keessatti wanni nu argaa dhufte adeemsii nu siyaasa keessatti argaa turte qalbii keenya bilcheessitee gaazexeessaa yoo jaareedha gara siyaasa akka seenu jedhama nu argitee jaarree umriin keenya umrii jaarrummaa dhaqqabullee baatu qalbiin keenya jaartee jirti dabaaf cubbuu ummata keenya irra deemtu kan baachuu hin dandeenyu wareegama barbaachisu kafalla malee ummanni Oromoo akka laafata siin dhaqqabu abbaan barbaade karaa irraa goree dhufee akka barbaade Oromoo irratti xenxareerachuu danda'u miti qabsoon ummata Oromoo bakka irraa kaatee qabdi waggaa 150 deemti qabsoon ummata Oromoo waan kaleessa argitee kaatee miti qabsoo san galmaan ga'uudhaaf ammoo dargaggeeyyiin akka kiyyaa ala teettee ilaaluudhaan qabdu hayyoonni keenya abbootiin keenya waggaa 40 fardhallee siyaasa kana keessa jiran waggaa 50 siyaasa kana keessa jiran namoonni isaan bakka bu'an namoonni isaan jala hiiqanii siyaasa kan baratan waliin deeman jiraatudha qaban inni aman dargaggeeyyiin akka keenya siyaasatti seenanii dabalamanii ummata kanaadhaaf sagalee ta'anii kaayyoo ummata kana bakkaan ga'uudhaaf irratti hojjechuu qaban jennee waan amannuuf ala teenneen ilaallu jennee siyaasatti seennee jirra. Guyyaanis guyyaa iidaati giddumaan immoo bashannanni as deebina mee kanumaan wal qabatee gama qabsootiin ta'ee gama iidaatiin ta'ee mudannoo qabdu yoo jiraate mee gidduun nu affeera Hamzaa. Mudannoon tokko lama beektaa mudannoon namni gaafa biyya ormaa keessa jiraattu mudannoo adda addaa ni qabaata. Mudannoo lama sadaan tokko callas dhageeffattoonni kennallee nama akka bu'aaranuuf kaasa. Inni tokko gaafa biyya alaa deemne kana sa'aatiin biyya keenyaaf sa'aatiin biyya biraa fakkeenya sa'aatii nam ganama sa'aatii lama armateettu biyya biratti sa'aatii 8 jedhama. Sa'aatii 8 bakka sa'aatii bifa saniin guutatta. Gaafa tokko na yaadadha sagantaa hojjechaa bulee already saganamu sa'aatii fajirii xumuree salaateen rafe. Rafee lafaa fiigee ka'u sa'aatiin sa'aatii 9 jetti. Sagal jechuun sa'aatii ganama 3. Amma deeggaree sagantaan na darbe hojiin narraa hammaate jedhee ka'ee salaata zuurii salaate salaata asriitti deebi'ee salaate sa'aatiin 9 jechuun sun 3 ganama asiin 3dha. Anam sagali keenya se'eeti zuuriillee na darbe jedhe iyyeetuma salaata zuurii sa'aatii salaate asriillee argite eegeetuma salaate. Sa'aatii 4 amma sagantaa amma bakka hojjedhee amma kai bakka interview namu godhuu qaba nama tokko interview godhuuf beellamee ture sa'aatii 10 irratti 10 jechuun sa'aatii 4 jechuudha sa'aatii 4 biyya sanii amma qaam sa'aatii nam 10 sun anam 10 jettee mire bakka beellamni kenna ga'ee jedhee namtichitti beellama qabu bilbilee waan kaasu jaarsi rafuu jira. Maal akkamiin rafta sa'aatii kun sa'aatii akkamiin kurba baataate fayyaa qabdu ganama keessa sa'aatii 4 dhadhaa jira. Asriin zuuriidhaan salaata sun cufinu furrii galtee amma bakka deebiitu bataa yaa rabbi kiyya maaloo dha kootee waa amalma biyya kana yoon baradha jedhe yeroo iddoo wanni akkana nam qunnamaa kun mudannoo kiyyeessa tokkodha. Inni mudannoon isaa tokko yeroo ramadaanaati. Ramadaanni kun yoo dhufu keessattuu amma kurnaan dhuma kan ashral awaakir kana keessatti namoonni rabbiin laaffisee eetikaaf harama galan makkaa dhuma galanii guyyoota 10 kan argitan achi ta'anii ibaadan dabarsan. Nuummoo argitee sagantaalee waan nuti jiruuf carraan argannu carraan waan hin argamneef dhandheetu guyyoota akka amma Laylatul Qadriin keessatti herregaman 21, 23, 25, 27, 29 achitti tahajjuda salaata. Sagantaa raadiyoo yookaan xumuree deema yookaan immoo deebi'ee
sagantaa raadiyoo hojjedha jechuudha. Eegi xumureen booda sagantaa guyyaa guutuu hojjetaa oolee jechuudha. Jiddaa jiraadha. Jiddaa irraatii agam akkatti argitanii kiiloomeetira gabaabduudha. Deemee deebi'uu danda'a. Carraan guddaan nu qabnu sanii ture. Yeroo dheeraadhaaf waraqaa jireenya biyya sanii hin qabu jettaan. Waraqaan jireenya narraa hammaatee yeroo dheeraadhaaf rakkataa ture biyya san keessatti. Waraqaa jireenya namni hin qabne immoo socho'uun ana haajaarran kaawwadhu. Inuma deema. Rabbii kiyyan na eega, waaqa Oromoo kiyyan na eega jedheetuma ka'ee deema gaafa amma Ramadaana kana. Galgala 27 nan salaataa haramatti jedhee ka'een dhaqee nama kenna wayii takka hojiidhaan argite achi wal argine. Nini amma salaanni gara haramatti deemne osoo jennu makiina tokkodhaan osoo deemnu idduma kanatti poolisiin dhab. Qabamne waraqaa jireenyaan qaboonni. Amma bakka qaxxitamaan namni waraqaa jireenyaan qabne Itoophiyaaf fa'aama. Anam sagantaa raadiyoo gaafas raadiyoo BBN afaan Oromoo jedha sagantaa xumuree maxxansee dhufi. Amma bakka amma salaatee galaadha. Waan salaattee galtaa miti harka poolisii seente Itoophiyaaf fa'aamtaadha. Laaptooppiin kiyya argitee mana namaa wayii argitee bakka wayii kaawwadhee ture karaa kallattii namaatiin. Laaptooppii kiyyaaf waan sagantoota adda addaa. Wanni aan ofirraa qabu walama. Rikoordara kiyya harkaa qaba. Filaashii faayilii baate harkaa qaba. I think filaashii argitee GB 48 qabu. Faayila guddaa harkaa qaba. Rikoordara keessallee faayila hedduutti jira. Amma poolisii harka seenne. Namni na waliin jiru sun immoo waraqaa jireenyaa qaba. Maal jedhaa? Amma poolisiin nu qabdeennaani biyya san keessatti nama waraqaa jireenyaa fi jireenyaa hin qabne yoo waliin qaban yoo waliin jira walumaan fuudhanii galchan. Asumatti namtichi Hamzaa naafsee waliin beenu naan jedhe. Akkami waliin beenu? Ati waraqaa gattee abaluu miti akkami siin beenu? Wal beenna malee yakki akkana miti seerri akkana waan ta'eef seericha illee hin beeku gaa. Bakka waliin beenu naan jedhe. Yaa Rabbii kiyya osoma duniyaa kana jirrutti wal mormannaa jedhe. Osoma gadda duniyaa kana gubbaa jirru wal mormanna. Amma siiti amma. Poolisichi nu qabanii makiina poolisii nu naqan. Makiina poolisii diqqiti tokko walirra nu tuulanii mana hidhanitti. Mana hidhat darbamne haadha kiyya fincaanni nu qabe rakkanne cinqii sahuura nyaachuu barbaanna sahuura bishaan bakkeetti dhugan hin jiru azaanni fajiriinii bahee mana hidhanii darbamne namni na waliin qabame suni waraqaa jireenyaa waan qabuuf boriyyaa isaan bahee animmoo ji'a tokko guutuu hidhame. Ba'uu dadhabee namna gargaarullee hin qabu ture. Warri gaafas BBN afaan Oromoo BBN irratti waliin hojjetaa ture tokkollee na gaafachuu didanii. Of course komii kiyyaadha. Yeroo sanitti illee komii kiyya immoo akkuma baay'eedhaan itti himadhee jira. Nadha gahame. Namni obboleessaan kee ka waliin hojjette ji'a tokko mana hidhaas taa'ee akkamitti sunu waan amantii argitee qabsoo irra akka waliin hojjettu. Akkamitti iyyaafan. Hedduun dhagaame wanni sun wanni BBN sanillee dhiisee gara daandii haqatti illee dhufu na taasisa keessa eegi saniiti BBN sanitti illee mana hidhaa eegi baheen deebine gara daandii haqaa ijaaruutti hin dhufe. Mee gara qabsoo uummata Oromootti adeemnuti siyaasni uummata Oromoo yookaan immoo qabsoon uummata Oromoo kuni mee maalirra jira akkamitti ibsita haala amma jiru kana mee gabaabsiti. Qabsoon Oromoo akkuma hayyoonni siyaasaa yeroo ammaa kanatti Oromoo ibsaa jiranidha. Qabsoon Oromoo bilchaatee bakka argitee nyaatamuu gahetti namoonni hin taane Oromoo argitee fakkaatanii qabsoo keenya nurraa fudhatan. Waan nurraa fudhataniif hin gaabbinu. Dogongora mudateef illee hin gaabbinu. Dhiyoo kanallee barreessaa tureen. Qabsoo uummata Oromoo sadarkaa kana gahe dogongoroonni uumaman turan. Obbolummaa Magarsaa qabsoo uummata Oromoo gara boodaa kana keessatti shoora guddaa taphatan. Uummanni illee obbolummaa Magarsaa kana haasaa inni haasa'eef akkaataan inni ittiin deemen uummata qofa osoo hin ta'in hayyoota Oromoo illee hedduu hawwate. Qabsoo kan argitee obbolummaan yeroo muummicha ministeeraaf dabarsanii kennanitti dogongorri guddaan uumame.
Dogongorri sun obbolammaan nullee ni dogongorsiisan nullee waan deebisuu dandeenyu hin turre muummichi ministeera bakkanii qabatee eegisanii obbolammallee ni dhahamanii qabsoon Oromollee akka barbaadamutti hin deemne karaarraa maqxe bakka hin taanetti duubatti deebite. Am qabsoon Oromoo bakka bilchaatte sanirraati am gara dhee'itti deebite jechuudha. Am booda sanirraati hayyoonni uummanni hafuurri yeroo ammaa kanatti jiru hafuur mormachaati. Uummanni qabsoo ofii deeffachuudhaaf kakaraa irraa butame kan deeffachuudhaaf carraaqetti jira. Warri qabsoo uummata Oromoo butee karaa hin taane geessee Oromoo wal lolaa jiru kunilleen sirna ofii barbaadan ijaarachuuf carraaqa jiran kallattii humnaatiin humna qaban hundaadhaan yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu mootummaan rakkoo gurguddoo hedduu ka seera feeraa keessa jira. Rakkoof seera feeraa kana keessaa ba'uudhaaf kallattii barbaadamuun osoo hin ta'in kallattii seera dhabeessadhaan itti deemaa jiran akka ofii barbaadanitti seera hiikkachuudhaaf carraaqqii godhaa jiran umrii aangoo isaanii dheereffachuudhaaf. Yeroo ammaa kanatti uummanni keenya wanni inni irra jiru gaafii waan isaa kan bu'uuraa san kan ganama san deeffachuudhaaf bifa haaraatiin qabsoo jabduu gaggeessuudhaaf falmii jabatti jira. Am yeroo ammaa kanatti dhibeen kun dhuftee akkuma hoogganaan keenya Profeesar Maraanaa jedhan divine intervention jedhanii giddugalummaa rabbitti dhufe giddugalummaa rabbiitti koronaan dhufe siyaasa kan kallattii isiin itti deemaa turte sanirraati xiqqoo dhaabuu danda'ee jira. Amma garuu haalli amma warri argitee biyya harkaa qabu kun itti deemaa jiran haala hamtuu haala biyya balleessu haala gaarii hin ta'initti haala abbaa irrummaa dhalataa jira abbaa irrummaa deemaa jira. Yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo yeroo kaleessa hamtuu keessa darbe hidhamuu tumamuu cunqurfamuu sanitti jira. Itti gaafatamtoonni dhaabbilee siyaasaa hidhamaa jiranii gagandaa ka'aana dargaggeeyyiin hidhamaa jiran tumamaa jiran reebamaa jiran qonnaan bulaa fi horsee bulaan keenya kallattii adda addaa maqaa adda addaatiin hiraarfamaa jira. Saba kana cabsuudhaaf sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf hojiin gurguddaa hojjetamaa jira. Hawaasni maal gochuu qaba? Maaltu sarraa eegama? Hawaasni kaleessa akka as dhaqqabe hin beeka. Hawaasni keenya hawaasatti himamuu miti. Innuu beeka. Kaleessa kadhatee sadaqaa naa kenna armana dhaqqabsaa hin jenne. Qabsaa'ee du'ee dhiiga isaa dhangalaasee ilmaan isaa awwaalatee arma dhaqqabe. Ammallee qabsoo isaa san kallattii barbaachisuun kallattii nagaatiin kallattii mirgoo fi kabajsiifatuudhaan uummanni keenya tokkummaa isaa eegee alagaa yeroo ammaa kan tokkummaa isaa cabsuudhaaf wixinfataa jira. Tokkummaa isaa roga hundaan eegee tokkummaa isaa jabeeffatee qabsoo isaa turaaf niinsuu qaba hayyoota isaa dhaga'uu qaba dhaabbileen siyaasallee wal dhaga'uu qaban wal hubatanii uummata kana argitee dura ceesisuudha qaban. Kallattii seera qabeessa ta'een hojii seera dhabeessa saba keenyaa irratti uummata kana irratti gaggeeffamu uummata sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru hunda wajjin dhaabbilee siyaasaa hundi jiran wajjiidhaan wal haasa'amee biyyi kun biyya walqixxummaan keessatti ijaaramu itti fufuu miti ijaaramu biyyi Itoophiyaa jettu bifa haaraadhaan akkisiin itti ijaaramtutti sabni keenya humna qabuun beekumsi qabuun lakkoofsa nama qabuun qabeenya qabuudhaan wal dhagahee wal hubatee hayyuu isaa dhagahee qabsoo jabduu fuuldura isa jirtuuf of qopheessu qaba. Mee gara dhumaatti deemu jirra qophiin keenya mee jaalleewwan keetiif wanti jechuu barbaaddu yoo jiraate. Dhugatti jaalleewwan hedduu qaba qabsoo kana keessatti ka isaan argitee sagalee qofaan na beekan. Kaan immoo isaan beeku bakka isaan jiranullee hin beekaa fuula isaaniillee hin beekaa suuraa isaaniillee hin beekaa garuu isaan naan beekan. Fuula kiyya arganii hin beekan hojuma kiyya qofaadhaan ka kabajanii na waliin deemaa turan. Hojii kiyya qofatti amananii ka argitee waan an jedhu dhagaa turan. Uummata kiyya bal'aa hedduu isin jaaladha jechuu barbaada. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hordoftoota amantaa Musliimaa hundaan ammas irra deebi'uudhaan Iid Mubaarak isiniin jecha turtiin egaa Hamzaa Booranaa waliin taasisne egaa kana fakkaata. Iid Mubaarak isiniin jedha ammas irra deebi'uudhaan.